successors and train young people to intercede and then they take over. Dhugabaatiin James Kalawaa inni ajaa'ibsiisaan ammas akkuma itti fufetti jira. Viidiyoo kanaan dura ture keessatti ilaalle James daa'ima guyyaa tokko gaafa turetti jaartii waggaa 60 hojii qoricha namatti hojjechuudhaan hojjechaa turte waliin sirna gaa'ilaa kan raawwate yoo ta'u addunyaa afuuraa irratti hojii qoricha namatti hojjechuutirraa kaasee amma waggantoota biyyaa namoota gurguddoo ta'an irratti seexanaan muudamee waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa tureera. Umrii isaa waggaa 24 kan dabarse hojiiwwan dukkanaa kana hojjechaa jireenya isaa keessatti sochiin afuura qulqulluu kan keessa turee fi akkasumas immoo kadhannaawwan gurguddaa addaan hin cinne hunda amma addaan kutuu danda'utti seexanaan kan muudamee fi tajaajilli baay'een kan kennameef qulqulloota hedduu dogoggorsiisuu fi hojii hamaa ta'e hunda hojjisiisuudhaan hojii baay'ee hojjechaa kan turee fi hojii afuura hamaa yookaan immoo hojii addunyaa afuura hamaa kan hojjechaa ture. Things that were happening in the house, in the home. Egaa ammas dhugabaatii kana kutaa jalqaba jedhee gallirraa kaasnee itti fufna. James hojii isa guddaa ta'e milkeessuudhaan namoota guyyaa 90 sanaaf kadhachuudhaaf kakuu galanii turan sana guyyaa 89ffaa irratti falmii fi yaalii guddaa taasisee tokkummaa qulqulloota sana gidduu ture diiguudhaan guyyaa tokko qofti yoo isaan hafutti kadhannaa guddaa addunyaa fi akkasumas immoo addunyaa hundarratti rivaayivaalii guddaa kaasisuu danda'u sana dhaabsisuu danda'eera. Ammas James gara biyya Itaaliyaatti deebi'ee deemuudhaaf eenyummaa isaa muudamaa fudhachuudhaaf baay'ee qophaa'eera. Akkasumas immoo baay'ee gammadee ture. Hojii guddaa James milkeesse kanaan hooggantoonni fi hojjettoonni seexanaa Jamesin baay'ee dinqisiifatanii muudamaa fi badhaasa guddaa isaaf kennuudhaaf qophaa'uu akka ta'an James beekeera. Garuu immoo ganama gara Xaaliyaanii deemuudhaaf qophaa'e sanatti wanti tokko hin ta'e. Kutaa xumuraa kana irratti James akkamittiin gooftaa akka fudhate, gooftaan immoo akkamittiin jireenya Jamesii akka jijjiire, akkaataa inni gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin argatee fi sana boodas immoo waan inni irra ga'e waliin kan ilaallu ta'a. Ganama barraaqa kana irratti James muudamaa fi badhaasa isaa fudhachuudhaaf yuunivarsiitii irraa ganama keessaa sa'aatii 1 irratti ka'ee gara biyya Xaaliyaanii deemuudhaaf hin ba'a. Maarree yeroo kanatti yuunivarsiitii sana keessatti obboleettii isaa waliin kan barattuu fi hiriyaa obboleettii isaa kan taate Hafuurri Qulqulluun deemitii Jamesitti wangeela himu jedhee waan itti dubbateef ganama sa'aatii 1 irratti gara balbala doormii James dhufte. Maarree dubartiin kun akkuma James argiteen baay'ee sodaattee fi rifattee waan turteef deebi'uudhaaf yaaddee turte. Ammas garuu sagaleen Waaqayyoo irra deebi'ee ani isa nan barbaada deemi waami wangeela itti himi James jedhee isa waami jedhee akeekkachiise. Dubartiin kunis sodaan keessa ishee jiru sodaa ala jiru irratti kan argaa jirtu waan caaleef James jettee waamte. Yeroo jalqabaatiif yeroo isheen waamtu garuu James deebii homaa hin laanneef. Irra deebitee James jettee waamte. Ammas garuu James deebii tokkoyyuu hin kennineef. Kanaaf immoo sababni isaa namni kamiyyuu mooraa sana keessatti James jedhee isa waamu barattootaa kaasee amma barsiisotaatti akkasumas eegdonni mooraa sanaa gooftaa yookaan maaster jedhanii isa waamu malee maqaa isaatiin isa waaman turan. Egaa dubartiin kun immoo gooftaa jettee isa waamuu hin dandeessu. Sababni isaas immoo ishee kan bituu fi kan ishee bulchu gooftaa tokko waan qabduuf innis Yesuus Kiristoos. Maarree sa'aatii kanatti James yeroo sadaffaadhaaf irra deddeebitee James jettee yoo isa waamtu kanatti keessa isaatti aariitu burqe. Akkamitti yoo na tuffatteedhaas hin jedhu. Addunyaa afuuraa irratti wanti tokko si'a 3 irra deddeebi'ee yoo ta'etti deebii kennuu akka qabu keessa isaatti hubatee waan tureef dhimmi kunis dhimma abootii fi dhimma aangoo akka ta'e waan isaa galeef deebii isheedhaa kennuun dirqama akka ta'e bareera. Sababni isaas dubartiin kun aboo tokkoon akka dhufte hubatee ture.
waa tokkos ishee irratti raawwachuudhaaf tasa gara ishee garagale. Seenaa kana itti fufnee afaanuma isaatirraa jecha jechaan hiiknee isiniif dhiyeessineerra. Dhaggeeffattoota koo, dhuga baatiin kun kutaa tokkorraa eegalee amma kutaa 3tti kutaa isa dhumaa kanas dabalatee kan baay'ee nama fayyaduu fi hojii dukkanaa kan ifatti baasu yookaan kan saaxilu waan ta'eef anaaf isin akkasumas warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan kadhannaatti akka cimnuuf waan nu gargaaru waan ta'eef ammuma dhaggeeffachuu dhaabaatii namoota 10 namoota 20 akkasumas namoota 30f dhuga baatii kana sheerii gochuu yookaan immoo namoota kaaniif hiruudhaan mootummaa Waaqayyoo akka bal'isnu Waaqayyoon akka tajaajillu akkasumas immoo akka jajjabaannuuf isinan gaafadha. Chaanaalii kana sabskraayibii gochuudhaan dhuga baatiiwwan namoota biraa kan nu fayyadan akka sagalee Waaqayyootti qorannee isin biraan geenya. Hordofaa. Egaa yeroo kanatti yeroo sadaffaadhaaf Jeems jettee gaafa ishee isa waamtu si'a 3 irra deddeebitee Jeems jettee yoo na waamtu dubartiin kun na qoraa akka jirtu naaf gale. Battaluma sanattis gara aarii akkan seenu na taasifte. Dhaggeeffattoota koo, waan kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Addunyaa afuuraa irratti, seera bituu irratti yookaan immoo hoogganummaa irratti yookaan immoo qulqulloonni mana Waaqayyoo keessa jiran kamiyyuu aarii yookaan lola keessa yeroo galutti humni afuuraa isa keessa jiru sun duwwaa gala. Wanti kun wanta baay'ee murteessaadha. Maarree anis dubartii kana adabuun qaba jedheen aariidhaan gara ishee garagale. Garuu immoo aaruun kiyyaa humni na keessa jiru akka dadhabuu fi akka na keessaa badu taasiseera. Sababni isaas miiraan ta'uun waan hin danda'amnedha waan ta'eef. Egaa dubartiin kun akkamitti gara lolaa na galchuu dandeesse? Haala salphaa ta'een maqaa koo waamuu qofaan. Egaa yeroo sanatti waa 3tu keessa kootti uumame. Sakandii sanatti yaadni gara koo dhufe waa 3 ture. Dubartii kana maraachuu, ajjeesuu yookaan immoo jaamsuu yaada jedhutu keessa kootti dhufe. Anaaf immoo waan akkasii kana raawwachuun baay'ee salphaadha. Gara isheetti garagalee ija ishee keessa xiyyeeffannoodhaan yoon ilaale haleellaan yookaan dhiibbaan ani isheerraan gahuu danda'u battaluma sanatti maraatuu akka taatuu fi sammuu isheetti akka of wallaaltu gochuu nan danda'a. Amman ani Xaaliyaan gahee deebi'utti dubartiin kun maraattee uffata ishee qullaadhaan mooraa kana keessa akka walii gadi fiigdu taasisuu nan danda'a. Fedhii fi kaayyoon koos akkas ishee irratti raawwachuuf ture. Yaada koo kana dubartii kanatti raawwachuudhaaf ija koo isa haleellaa yookaan dhiibbaadhaan guutame kana akkasumas immoo ija afuura hamaadhaan guutame kanaan biyya Xaaliyaan irraa sirna muudama kootii xumuree amman deebi'utti maraatuu ishee taasisuu kan danda'u ija haleellaa yookaan ija dhiibbaa ishee irratti uumuu danda'uun gara ija ishee nan ilaale. Garuu yeroon ija ishee ilaaluutti kana jedhee wanti dandamachuu hin dandeenye humni balaqqeessuu cimaa ta'e gallakkifame. Humni kunis na rukute, anis amanuu hin dandeenye. Maalan argee maalidha wanti uumameen jedhe. Irra deebi'uudhaan gara ija ishee xiyyeeffadhee ilaaluu nan jalqabe. Ammas humni balaqqeessuu sun gara kootti deebi'ee humnaan na rukute. Humna akkamiiti kun? Dubartiin kunis nama akkamiiti nan jedhe. Sababni isaas nyaachistoota hedduu fi tajaajiltoota hedduus nan beeka. Humna akkasii kana garuu argee hin beeku. Yeroo dhumaatiifis ija ishee ilaaluudhaaf nan yaale. Amma garuu calaqiin ishee keessaa bahee na rukute sun ishee ilaaluudhaaf humna akkan hin argannee fi ija jabina akkan hin qabaanne na taasise. Yeroo sadaffaadhaaf garuu humni calaqii ishee keessaa bahu yoo na rukututti guutumaa guututti humni koo na keessaa hin bade. Hubadhaa, homaa wanti isheen dubbatte yookaan wanti isheen jette tokko hin jiru. Dhiibbaa akkamiitis akkanarraan gahaa jirtu isheenuu hin beektu. Garuu immoo dhaabattee na ilaaluu isheetiin qofa humni calaqqisu sun humna koo ciruma guutumaan guututti balleessuu danda'e. Jireenya koo guutuu humni akkasii inni cimaa ta'e na qunnamee hin beeku. Amma garuu nan bare falmii baay'ee cimaa ta'e keessa akkan jiru naaf gale. Maarree sa'aatii kanatti akkasan godhe. Daqiiqaa xiqqoo kana keessatti humna koo hunda walitti qabachuu kanan danda'u addunyaawwan afuuraa hedduu irraa hunduma isaanii yeroo tokkotti gargaarsaaf gara kootti nan waame. Yeroon ani kana raawwadhu kanatti isheetti wanti itti mul'atu hin jiru ture. Garuu yeroo tokko qofa morma kootiin gadi jedhee gargaarsota kana yeroon barbaadetti sakandii xiqqoo tokko qofa keessatti
hafuuronni hamoon humna cimaadhaan guutaman 600 kan ta'an gara kootti walitti qabaman. Isaan keessaa Luusifarii ofii isaatii argamee ture. Kuni hundi yeroo raawwatutti garuu dubartiin kun homaa hin beektu. Wanti anarraa eegamu irra deebi'ee ija jabummaadhaan ija dubartii kana keessa ilaaluudha. Ija ishees yeroon ilaaluutti 600 kan ta'an kun gara ishee yeroo ilaalluutti haleellaa yookaan dhiibbaa ulfaataa ta'e isheerraan geessisuu ni dandeenya. Yookaan hin duuti yookaan immoo hin maraatti. Kana raawwachuudhaaf garuu ija jabummaadhaan ija ishee keessa ilaaluu narra ture. Maarree hafuurota hamoota 600 ta'an kana Luusifaris dabalatee gara ishee ilaaluudhaaf yeroon ol jedhutti wantin yeroo kanatti arge baay'ee nama sodaachisa. Dubartiin kun afaan isheetiin osoo homaa hin dubbatin seequu qofa natti agarsiifte. Sa'aatii kanatti gooftaan dubartii kanaan ani si wajjinan jiraatas gabbaa'i jechaanii ture. Maarree seequun isheen natti agarsiifte kun gooftaan isheetti dubbachuu fi ishee tasgabbeessuu isaatirra ka'e. Sababni isaas haleellaa yookaan dhiibbaan ani isheerraan gahuudhaaf qophaa'e baay'ee ulfaataa kan ta'e ture. Garuu seequu ishee sana keessatti anaaf ergaan tokko naaf darbe. Yeroo kanatti humni bitaa ta'e yookaan hoogganaan ana kan jedhu seequu hoogganummaa guddaa ta'e natti agarsiiftee ture. Itti aansuudhaan wanti uumame garuu amanuudhaaf baay'ee ulfaata. Dubartii kana ilaalaa yeroon turetti of fuulduraa nan dhabe. Yeroo kanatti wantin ani arge ifa utubaa fakkaatee lafa hamma samii dheeratuun arge. Ifa sana keessattis Iyyasuus Kiristoosin arge. Iyyasuus ija isaatiin gara ija kootii yeroo ilaalutti wanti nama ajaa'ibuus in uumame. Humnoonni hafuura hamaa 600 ta'an sun kallattii 600 bittinnaa'anii iyyaana biraa baqatan. Luusifariyyuu baqatee naannoo kootirraa iyyee deeme. Kun waan baay'ee ajaa'ibaadha. Daa'ummaa kootti dhaladhee guyyaa tokkorraa eegalee hafuuronni hamoonni yeroo jalqabaatirraa kaasanii na wajjiniin turan yoo nagatanii deeman natti dhaga'ama. Yeroo jalqabaatiifis humna hafuura hamaatiin ala kophaa koo nan ta'e. Kophaa kootis nan dhaabadhe. Baay'ee nama ajaa'ibu. Yeroo tokko namoonni Iyyasuus Kiristoos yookaan Waaqayyoo seexana wajjiniin falmuutti jira jedhanii dubbatu. Garuu immoo Iyyasuus Kiristoos yoomiyyuu taanaan Luusifar wajjiniin falmii keessa seenuu hin danda'u. Sababni isaas seexannii fi hafuuronni hamaan kamiyyuu lafa Iyyasuus Kiristoos argametti dhaabachuu yookaan jiraachuu hin danda'an. Iyyasuus Kiristoos wajjiniin falmii keessa seenuu miti lafa inni argametti isaan argamuu yookaan jiraachuu hin danda'an. Namoonni tokko garuu wallaala isaaniitirraa kan ka'een Iyyasuusii fi seexanni falmii keessa jiru jedhu. Kuni tasuma waan hin yaadamnedha. Eenyumtuu falmiidhaaf Iyyasuus Kiristoos fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Lamaan isaanii gidduu falmiin akkamiitiyyuu jiraachuu hin danda'u. Iyyasuus Kiristoos fuulduratti jilbi hundumtuun jilbeenfata. Sa'aatii sanatti kanan ani yaadadhu falmiin akkamiitiyyuu hin turre. Ija koo qofa ilaali. Falmiin akkamiitiyyuu hin jiru. Iyyi sagaleetis hin dhaga'amu. Iyyasuus Kiristoos iddoo sanatti argamuu fi na ilaaluu isaatiin qofa. Humni hafuura hamaa tokkoon isaanii Luusifariin dabalatee naannoo sanarraa baqatanii sokkan. Anas sa'aatii sanitti baay'ee waan rifadheef ija koo junuunfadheen ture. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatiif duwwaa ta'uun koo natti dhagahame. Humni akkamiitiyyuu na wajjiniin hin turre. Yeroo jalqabaatiifis kophaa koon ta'e. Eenyummaan kobummaatis natti dhagahame. Egaa ammas nama akkamiiti kan na qunname kun jedhee ol jedhee gaafan Iyyasuus Kiristoos laaluuf jedhutti. Yeroo kanatti garuu Iyyasuus Kiristoos na fuuldura hin turre. Dubartiin sun garuu na fuuldura dhaabattee argamteerti. Kophaa koo ta'uu kootis nan bare. Humna akkamiyyuu sin qabu. Hidhata koo hundas baafadheen jira. Maarree dubartii kanaan gooftaan gara isaatti dhiyaadhu jedheen. Dubartiin kunis gara kootti dhiyaachuu eegalte. Yeroo natti dhiyaattus tarkaanfiin miilla ishee tokkoon isaa akka raafama lafaatti natti dhagahamaa ture. Gooftaanis dubartiin kun addunyaa hafuuraa irratti hagam aboodhaan akka na caaltuu natti himuudhaaf yookaan na barsiisuudhaaf yaadee ture. Maarree anis baay'een ishee sodaadhe. Yeroo jalqabaatiifis sodaanan dhandhamadhe. Humnaan sodaan natti dhagahame. Naa dhumateera miirri jedhu natti dhagahame. Fiiguyyuu hin dandeenye ture. Sababni isaas miilli koo hidhamee ture. Dubartiin kunis na bira hin geesse. Ani ammatti omaa filannoo hin qabu. Maalla gochuu akka dandeessuyyuu hin beeku ture. Garuu immoo akkuma na bira geessee na hammatte.
Jireenya kootiin yeroo jalqabaatiif waggaa 24 hammatame. Jireenya koo keessatti eenyumtuu na hammatee hin beeku ture. Dubartiin kun garuu na hammattee akkas naan jette. James, Iyyesuus si jaallata naan jette. Yeroo kanatti miira natti dhagahame ibsuu hin danda'u. Yeroo jalqabaatiifis nan boo'e. Akka daa'ima xiqqoo tokkootti haati ishee biraa deemtee yeroo deebitee dhuftutti akkuma itti maramtee boossu nan ta'e. Dubartii kana hammadhee boo'uu koo ittan fufe. Isheenis na waliin boo'icha ishee eegalte. Keessa kootitti miirri namummaa akka haaraatti dadammaquu eegale. Keessa kootti eenyummaan namummaa dhugaa natti dhagahame. Daqiiqaawwan muraasaaf walamhannee yeroon iyyaa ba'utti barattoonni mooraa sanaa naannoo keenyatti walitti qabaman. Baay'ees ajaa'ibsiifatanii bitaa isaanitti galee ture. Sababni isaas namichi qoricha hamaa namatti gochuudhaan beekamu tokkoo fi amantuun kiristaanaa tokko wal hammatanii bo'aa jiru. Eenyuun akka jijjiire, eenyuunis akka tuqe hin beekamne ture. Bo'icha daqiiqaa dheeraatiin booda dubartiin kun ol jettee na laaltee, James, maal barbaaddaa jettee na gaafatte. Anis jecha tokkoon jedheen, kanan barbaadu Iyyesuus Kiristoosidhaan jedheen. Isheenis dubbisii itti haasa'i inni si dhagahaa naan jette. Anis Iyyesuus sin barbaadaan jedheen. Yeruma sana gooftaa kan fudhadhuuf kadhannaadhaan na gaggeessite. Gooftaa Iyyesuus Kiristoos gara jireenya kootis nan simadhe. Yeruma sanas kadhannaa qalbii diddiirrannaa fi kadhannaa gooftaa Iyyesuus Kiristoos gara laphee kootti simachuu nan kadhadhe. Kunis kan raawwate fulbaana 3/1999 ganama keessaa sa'aatii 1 fi daqiiqaa 45 irratti. Kunis erga raawwatamee waggaa 24 kan darbe ta'us akka waan kaleessa ta'eetti tokkoon isaa nan yaadadha. Seexanni waggaa koo 24 guutuu isaa itti fayyadame. Garuu immoo dogoggora tokkoon eegee lubbuu koo balleessuudhaaf ture. Inni bara jireenya kootii jibbaa falmaa ture Yesuus Kiristoos garuu daqiiqaa sanatti fayyadamee na fayyise. Yeroo sana hunda diina isaa ta'ee yeroon dabarsetti inni garuu na fayyisuudhaaf na barbaadaa ture. Kuni jaalala isaa akkamitti? Yeroon diina isaa turetti na jaalachuunsaa, na fayyisuudhaaf carraa lammaffaa naa kennuunsaa. Kana booddees dubartittiin kun naaf kadhattee namoota garaa garaa wajjininis wal barsiifte. Sana booddees wanti ta'e sa'aatii 48f nan rafe. Daa'imummaa kootirraa eegalee sa'aatii tokkoofiyyuu rafee hin beeku. Seexanni bara jireenya koo keessatti boqonnaa koo hunda fudhatee ture. Baroota jireenya kootii keessatti sa'aatii tokko ol rafee hin beeku. Guyyaa sanatti garuu sa'aatii 48f nan rafe. Isaanis baay'ee ajaa'ibsiifatanii maaltu uumame jedhanii naanna'anii deddeebi'anii dhufanii na laalu. Waanan lubbuudhaan jiruyyuu itti hin fakkaanne ture. Egaa yeroo sanarraa eegalee jireenyi koo qormaata cimaadhaan guutamuu eegale. Kanan yaadadhu keessaa yeroo gabaabaa keessatti dhaabbanni hojii kootii guutumaa guutuutti hin cufaman. Isa qofas miti mana 2 qaba ture. Lamaan isaaniituu balaa abiddaatiin hin gubatan. Ji'a tokkoyyuu yeroon hin guutin keessatti sababa garaa garaatiin yookaan immoo shakkamuu yakkaatiin mana hidhaa keessatti nan gale. Garuu immoo firdiin akkamitti osoo naaf hin kennamin ji'a 6 mana dukkanaa keessa na kaa'an. Kanas namoonni narratti raawwachaa turan kanaan dura warran aboo kennaafii ture, badhaadhummaa fi aangoowwan gurguddaa warran kennaafii ture, akkasumas immoo sadarkaa mootummaatiin namoota iddoo gurguddaarra jiran turan. Maarree jarri kunis deddeebi'anii gara koo dhufanii gara keenyatti deebi'i, nu waliinis hojjedhu, nu barbaachista, kakuu Yesuus Kiristoos wajjin galtee deegiitii gara keenyatti deebi'inaan jechaa turan. Akkasumas gara hojii keessa jalqabaa hojii qoricha namatti gochuu akkasumas immoo hojiiwwan dukkanaa kan ta'an hojii hafuura hamaa kan ta'anitti akkan deebi'uuf irra deddeebi'anii na gaafachaa turan. Gaafachuu qofa osoo hin taane immoo na rukutaa, na dabaddabaa balaa garaa garaas narraan gahaa turan. Maarree anis sa'aatii kanatti gidiraa isaan narraan gahaa turan irraa kan ka'e baay'een dhukkubsadhe. Kanaan dura dubartiin gooftaa na fudhachiifte sun hafuura qulqulluudhaan eessaa akkana ka'anii fi maaltu akkanarratti taasifamaa jiru bartee waa'ee kootiif soomaa fi sagadaan waaqayyoon kadhachaa turte. Sababa kadhannaa kanaatiinis geggeessitoonni mootummaa jijjiiramuu eegalan. Maarree ajajaa haaraan amma muudame kun iddoowwan dukkana akkasii kun akka cufaman taasise. Anis immoo sababa kanaan mana hidhaatii bahuu nan danda'e. Maarree dubartiin kun yeroo kanatti na hordoftee dhuftee
barnoota hafuuraa na barsiisuu eegalte. Namoota 3 ta'anii ishee fi hiriyoonni ishee inni tokko waan nyaadhu na hordofaa, inni kun immoo leenjii barsiisaa hafuuraa naaf kennaa. Isheen immoo hangafummaadhaan kadhannaa na barsiisuu fi na wajjiniin kadhachuudhaan itti fufte. Torbanitti al tokko bishaan iyyuu osoo hin dhugin sa'aatii 12 hin kadhannatu. Jireenya kadhannaa kana yeroo raawwannutti afaanumti keenya akka hin goggogne bishaan xiqqoo qabnasna malee nyaata akkamitti otoo hin fayyadamin kadhannaa keenya itti fufna. Sa'aatii 12 guutuu afaan haaraadhaan kadhachaa, waaqeffachaa akkasumas immoo akkaataa hafuurri qulqulluun nu gaggeesseen kadhachaa ture. Ani immoo yeroo sanatti hafuura qulqulluudhaan hin guutamne ture. Kanan guutames isa booda. Dubartii kana gooftaan kan fo'ateef ayyaanaa fi mul'ata adda ta'eef ture. Namoota akka kootti hojii qoricha namatti gochuudhaan hojjetan, walumaa galatti hojii dukkanaa kan ta'e keessatti namoota jiran nuun kadhadhaa nuun jettee deemtee nus immoo waa'ee ishee osoo adda hin kutin hin kadhannatu. Isheen immoo gara namoota sanaa deemtee wangeela itti himtee gara keenyas fiddee hin dhufti ture. Nan yaadadha isaan keessaa namoonni tokko tokko kutaa kadhataa sana keessatti yoo na argan, tole gooftaa keenya iddoo kana maal goota ati naan jedhu turan. Anis immoo inni isin fide sun anammoo dursee na fideetiin jedhaan. Anis immoo isaan namoota akkamii akka ta'anii fi kadhannaa akkamiitiin isaan mo'achuu akka dandeessu natti himaa ture. Tajaajila kana kan eegalte anarratti. Garuu immoo guyyoota muraasaa keessatti namoota 30 ta'an jireenya dukkanaa keessaa gara jireenya kanaatti fiduu dandeesseerti. Warra isheen nu fidde keessaa namoota 23 kan taanu amma waldaa kiristaanaa keessatti tajaajila eegalleerra. Hunda keenyaa kan nu leenjistee ishee turte. Kan nama ajaa'ibu isheen yeroo waggaa 19 keessa turtetti ana waggaa 24 ture. Baay'een keenyas umriidhaan ishee ni caalla ture. Garuu immoo isheen ayyaanni Waaqayyoo isheerra ta'ee baay'oolii keenyas immoo leenjistee. Baay'een keenya immoo amma tajaajiltoota waldaa kiristaanaa ta'aniiru. Isheen garuu yeroo sanatti hojii ishee xumurtee waan turteef gooftaan qophaa'ee amma hojii kee xumurteertaa sin fudhadhaa jedhee waan Waaqayyootti dubbateef Waaqayyoos immoo isheen fudhate. Nuti garuu yeroo sanatti isheen waan kana yoo nutti himtu waan qoosaa jirtu nutti fakkaatee ture. Garuu immoo gara kadhataa hin seentee hin boqottee gooftaanis hin fudhate. Kana hunda kan raawwattes waggaa 3 qofa keessatti ture. Erga hojii keenya hojjettee nu leenjistee akkasumas daandii nu qabsiistee booda gooftaan immoo jedhi kaammaa ijoollee kana qopheessiteertaa barsiisteertas jedhee isheen fudhate. Amma guyyaa har'aa kanaatti jilba kadhannaa fi humna kadhannaa hundee guddaa kan kaa'e isheedha jedhee namana. Hunda caala kan na ajaa'ibu garuu dubartiin kun guyyaa tokko akkas jettee yeroo isheen kadhattu nagaye. Yaa Waaqayyoo, namoonni kun narratti hirkachaa jiru. Tarii ati hojii kee isaan irratti akka hin hojjenneef ani karaa qabe yoo ta'e na fudhadhu jettee kadhatte. Kadhannaa kanas erga kadhattee baay'eeyyuu hin turre gooftaanis gara ofiisaatti isheen fudhate. Kuni erga raawwatee booda garuu dubartiin kun erga duutee booda akka gaaddidduun hafuuraa tokko natti hir'ateetti natti dhagahamaa. Sababni isaas sana booda gara walitti dhufeenya tokko yookaan immoo dubartii tokko waliin hiriyummaan eegale. Hiriyaa jaalalaa. Dubartiin kun ammam kiristaana taatuyyuu ani immoo qarshii hin qabuun ture. Waan barbaachisu hundumaa isheetu guutaa ture. Gaa'ilas yaannee wal fuudhuudhaaf karoorsine. Egaa gaa'ila kana raawwachuudhaaf guyyaan 10 yeroo hafu dubartiin kun abjuudhaan waan nama sodaachisuu fi nama rifachiisu ilaaluu eegalte. Abjuu isheetiin jaartiin tokko yeroo ishee ari'attuu fi yeroo ishee rukuttu hin argite. Anas guyyaadhuma wal fakkaatuun abjuudhaan jaartiin tokko na fuuldura dhaabattee akkas naan jette. Yaa abbaa manaa koo na dhiistee deemuudhaafi naan jette. Yeroon hirriibaa ka'utti garuu waan kana baay'ee xiyyeeffannoo itti hin laanne ture. Akkasumatti cal jedhee dhiigni Yesuus na golga jedheen bira darbe. Garuu immoo dubartiin hiriyaa koo turte kun mataan ishee baay'ee dhukkubsachuu eegale. Bariisuma sanattis hin duute. Egaa gaa'ila keenya raawwachuudhaaf guyyaan 10 qofti yeroo ishee hafuutti du'uun isheetti baay'een gadde. Irra deddeebi'ee yeroo baay'ee osoon gooftaa Yesuus hin argatiniin duratti dubartoonni gara koo dhufan. Yookaan immoo dubartoonni bifa hiriyummaatiin natti dhiyaatan haala wal fakkaataa ta'een yeruma sanatti hin du'uu turan. Sababni isaas gara jaalalaa fi
gara gaa'elaatti seenuudhaaf yeroon yaaduutti jaartiin abjuudhaan argu kun yeroo hunda dhuftee dubartoota kanarratti balaa geessifti. Yeroo kanatti garuu lapheen koo baay'ee gaddeera. Gooftaa irrattis gaafii kaasuun eegale. Ammam kadhachaa fi dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisaa jiraadhus garuu keessi koo baay'ee gaddeera. Yaa Gooftaa akkamitti duutiin jedhe. Aarii fi gungummii akkasii kana keessa ta'ee garuu tajaajiluu koo hin dhiisne. Gungummii fi aariin koo kun ammuma itti fufutti immoo anis dhukkubsachuun eegale. Baay'ee dhukkubsachuu kootirraa kan ka'es guyyaa tokko of wallaalee nan kufe. Egaa yeroon kufe kanaa dammaqee iddoon itti of arges mana yaalaa keessa iddoo warri dhibee kaansariitiin dhukkubsatan lafa itti yaalamanitti of arge. Booddee irra sa'aatii koo dhuftee yoo natti himtu kaansariin dhiigaa sadarkaa arfaffaarra ga'e akka dhiiga koo keessatti argame natti himte. Kuni akkamitti ta'uu danda'a jedhee amanuunis immoo natti ulfaatee ture. Doktoroonnis dhufanii yoo natti himanitti amanee fudhachuun natti ulfaate. Garuu immoo yaalamuun koo dirqama waan ta'eef adeemsa yaalamuu keessa na galchan. Yeroo jalqabaatiif keemooteraappii kan jedhamu yaalama akkasii yeroon argadhu ija koo yookaan agartuu koo nan dhabe. Doktoroonnis yeroo kanatti dogoggoratu uumame jedhanii waan garaagaraa haasa'uu jalqabe. Garuu immoo oduun ani dhagahe baay'ee nama gaddisiisa ture. Oduu kana booda bara jireenya keetii ijaan arguu hin dandeessu jedhu. Isa qofas miti. Yeroo muraasa booda qoricha kirootiinii jedhamu fudhachuu kootirraa kan ka'e irra deebi'uudhaanis qaamni koo miidhamee waan tureef bukkee kootiin qoricha garaagaraatiin na waraanuudhaan yaalii garaagaraa yeroo naa kennanitti ammas immoo qaamni koo naafa ta'e. Socho'uus hin danda'u. Guyyaanis ammuma dabalaa deemutti doktoroonni abdii ittiin na yaalan hin dhaban. Akkan du'us mirkaneeffatanii turan. Kanaafuu doktoroonni kun na yaaluu osoo hin taane dhibee akkanaatiif namoota biraatirratti yoo argame qorichi akkamii fi yaaliin akkamii yoo taasifameef fayya jedhanii narratti qorannoo garaagaraa adeemsisuu eegalan. Ani abdii akkan hin qabnee fi akkan du'us waan mirkaneeffataniif qoricha akkamii fi daandii akkamii osoo fayyadamanii namoota dhibeen akkasii irratti argame fayyisuu akka danda'an qoricha garaagaraa narratti yaaluu fi yaaliiwwan garaagaraa qaama koo irratti adeemsisuu eegalan. Yeroo kanatti dhibee kaansariitiin qabameen jira. Iji koo arguu hin danda'u. Qaamni koos naafateera. Qaamni koo guutummaadhaan socho'uu hin danda'u. Qaama kootiyyuu qaqqabee adda baasuu hin danda'u. Akka nama du'ee jiruutti yookaan immoo akka nama baay'ee nama sodaachisaa ta'een ture. Maarree yeroo rakkinaa gidiraa fi dhiphina guddaadhaan guutame kana waggaa tokko guutuuf haala kanaan mana yaalaa kana keessatti dabarse. Egaa yeroo kanatti namoota kanaan dura naa kadhachaa fi na gorsaa turan keessaa isheen tokko osoo naaf hin kadhatin garuu dhuftee dubbii sagalee Waaqayyoo akkanaa dubbistuuf Gooftaan itti hima. Egaa dubartiin kunis akkas gochaa turte. Guyyaa guyyaadhaan hin dhufti. Guyyaa tokkoyyuu addaan hin kuttu. Guyyaa tokko keessatti boqonnaa 25 macaafa qulqulluu keessaa naa dubbisti turte. Garuu immoo gara kutaa kootiitti seenuu hin dandeessu ture. Sababni isaas kutaa koo keessa namni ammuma seenuun infeekshiniin namoota sanarraa bahuu dhiibbaa kamiyyuu narra geessisuu waan danda'uuf doktoroonni namoonni kamiyyuu kutaan ani jiru keessa akka jiran akka seenaniif hin ayyaman. Garuu dubartiin kun barriidhaan ala taatee sagalee ishiis ol kaastee macaafa qulqulluu naa dubbisaa turte. Egaa ani yeroo dubartiin kun macaafa qulqulluu naa dubbisuu jalqabdetti amma isheen dubbistee xumurtuttis dhibeen qaama kootirra jiru guutummaa guutuutti hin bada ture. Garuu yeroo isheen macaafa kana dubbisuu dhaabdutti dhibeewwan qaama kootirra ture sun hunduu deebi'ee narratti dhufa ture. Maarree Gooftaan gaaf tokko gochaa yookaan raawwii kee kana dhaabii jedheetti isheetti dubbate. Gaafa isheen dhufuu dhaabdu kanas mana yaalaa sana keessatti doktoroonni haadha koo waamanii kana booda mucaa kanaaf gargaarsa akkamiitiyyuu isaaf gochuu hin dandeenyu. Hin gaha kanaafuu maallaqa qisaasessuu qofa waan ta'eef afaan mana yaalaatiin namni kun du'eera jedhama. Kanaafuu hin ga'a reeffa keessa du'aa kana fudhadhuu deemii jedhaniin. Doktoroonni kunis meeshaalee akkan hafuura baafachuu danda'uuf na gargaaran hundaa narraa buqqisuu eegalan. Akka lafee gogaa uffatee jiruun fakkaadha ture. Qaamni kootis hundisaa qorichaan u'uramee ture. Foon kootis lafee kootirraa akka waan dhumeef fakkaata ture.
Ana isa reeffa fakkaatu kana haati koo oomtuu osoo isheen gargaarin na baattee konkolaataa keessa na keessee gara mana isheetti na fudhattee akkanas yoo gootu amman du'utti yookaan amma xumura kootti na eegaa turte. Akkan du'us waan mirkaneeffameef sirna awwaalcha kootiif qophiin taasifamaa ture. Namoota sirna awwaalcha kootii raawwachiisaniif iyyuu qarshiin kafalameefii ture. Kana booddee akkan jiraadhu wanti na taasisu gonkumayyuu mudannoon akkamiitiyyuu hin jirutu. Ijaan hin argu, hin nyaadhu, hin haasa'u, socho'uu hin danda'u. Haala baay'ee nama gaddisiisuun nama du'uudhaaf ga'een ture. Haati koo guyyootaaf na eegduyyuu ani garuu du'uu hin dandeenye. Haati koo waan baay'ee na nuffitee fi dadhabdee waan turteef akkan du'uufis naaf kadhachaa turte. Nama hin sochoone, nama hin nyaanne, nama hin sochoonee fi nama waa tokkoyyuu gochuu hin dandeenyetu mana ishee keessa jira waan ta'eef. Kanaafuu maaloo yaa Waaqayyo fudhadhu, gidiraansaa baay'achaa jira jettee Waaqayyoon kadhachaa turte. Ani garuu osoon homaa hin ta'in nan hafe. Waggaa tokkoon booda ijji koo inni badee ture sun tasa hin banamu. Wanti kun abjuu hin turre. Garuu immoo battala iji koo baname sanatti Iyyesuusan arge. Iyyesuusis akkas naan jedhe. Ani si fayyiseera naan jedhe. Anis immoo akkasan jedhee deebisee maalirraa na fayyisteen jedheen. Gaaffiin kun maaliif afaan kootirraa akka ba'iyyuu hin beeku. Garuu gooftaan Iyyesuus Kiristoos deebisee akkas naan jedhe. Abaarsa qomootirraa yookaan abaarsa sanyiitirraa si fayyiseera naan jedhe. Atis deemiitii saba koo fayyisi naan jedhee ka'ee kutaa kootiin ba'e. Anis iddoon ciisee jiru utaalee ka'ee haadha koo bira nan dhaqe. Harmee jedhees nan waame. Haati koo yeroo kana argitutti amanuu hin dandeenye. Haati koo isheen du'a koo eegaa turte sun iddoon ciisee ture sanaa ka'ee tarkaanfachaa ija kootinis ilaalaa afaan kootinis isheetti haasaa yeroon jiru yeroon argitutti baay'ee raajeffatte. Amma guyyaa har'aattis kaansariin dhiigaa kamiyyuu qaama koo keessa hin jiru. Iyyesuus Kiristoos guutumaa guutuutti na fayyisee ture. Sana booda jireenyi koo jijjiiramuu eegale. Anis gara tajaajilaatti galuun jalqabe. Nan yaadadhaa namoonni gara koottiin dhufuu, hin fayyuu, bilisa ba'uu, hin eebbifamuu. Garuu immoo jireenya koo irratti waan xiqqoon wanti hafe tokko jira ture. Keessa kootti sodaa murtaa'aan ta'e hin jira ture. Fakkeenyaaf dubartoota wajjin walitti dhufeenya eegaluu, gara jireenya gaa'elaatti seenuudhaaf sodaachuu, sodaan akkasii keessa koo ture. Isa kana qofa osoo hin taane immoo namoonni garaa garaa na bira dhufanii, eebbifamanii, fayyanii, badhaadhummaas argatanii hin deemu ture. Ani immoo hiyyummaa baay'ee cimaadhaan rukutameen ture. Baay'ees bitaanatti galee ture. Booddeerra hiyyummaan karaa nuti Waaqayyoon ittiin tajaajilu amma natti fakkaatutti rakkoo baay'ee keessa darbaan ture. Egaa kanuma hunda keessatti gaaf tokko biiroo koo ishee xiqqoo sana keessa taa'ee osoo hin jiru dubartiin balaan fuula isheetirra ga'ee bocni fuula ishee babbadee jiru jajal'atee jiru tokko gara biiroo kootii dhufte. Yeroo isheen dhuftee fuuldura koo teesse kanattis Waaqayyo akkas jedhee natti dubbate. Isheen haadha manaa keetii naan jedhe. Ani amanuu hin barbaanne. Keessa koottis gonkumaa yaa gooftaa kun hin ta'uun jedhe. Gooftaan natti dubbateera. Garuu ani amanuu hin barbaanne. Maarree isheenis waa'ee jireenya ishee natti himuu eegalte. Nama akkamii akka turte, jireenya dukkanaa akkamii keessa akka turtee fi seexanni jireenya isheetirratti maal akka raawwate natti haasofte. Ani immoo dubartiin kun akka na bira turtuuf hin barbaanne. Sababni isaas ishee fuudhuu hin barbaanne. Kanaafuu haala qoosaa fakkaatuun cal jedheetuma godhee haa jedhamuuf qofa ija koo junuunfadhee yaa Waaqayyo ishii gargaarii wanti ishii haa sirratu fuulli isheetis gara dura turetti haa deebi'u jedhee haala qoosaa fakkaatuun kadhadhee fi akka ishiin deemtuuf barbaadeen ture. Garuu immoo ol jedhee yeroo ishee ilaaluutti fuulli ishii kan badee fi jajallatee ture sun deebi'ee fi dubartii baay'ee bareedduu fi simboo qabeettii taateen ishee arge. Anis baay'ee rifadheen yaa Waaqayyo dubartii kana haadha manaa gootee waan naa kenniteef sin galateeffadhan jedhe. Maarree dubartiin kun kadhannaadhaaf yeroo biraatis deebitee gara koo dhufte. Anis immoo waan na bira ture kamiyyuu ittiin himne ture. Yeroo kanatti garuu yoo deebitee dhufte isheen akkas naan jedhe. Nama Waaqayyoo yeroo darbe waan naa gooteef si galateeffachuun barbaada. Arras immoo mata duree kadhata tokko fideen dhufe. Innis immoo kaadhimaan koo biyya Ingilizii jira.
Yeroo baay'ee waa'ee gaa'elaa yoon itti kaasuu fi kottu wal fuunee waliin jiraanna yoon jedhuun sababa garaagaraatiin dhimmi kun fashalaa'ee innis otoo hin dhufin hafa. Maaloo naaf kadhadhu namni kun akka dhufuu fi akka wal fuunuuf naan jette. Anis cal jedhee tole jedhee nan kadhadheef. Isheenis hin deemne. Yeroo biraatti garuu yoo deebitee dhuftu waan jiru hundumaa ifanitti hime. Dubartiin nana ati haadha manaa koo akka taatuuf Waaqayyo natti dubbateeran jedheen. Isheenis nama kadhataa waan turteef maal naan jette. Booddeerra garuu yeroo fudhattee akka irratti kadhattee fi akka irratti amanteen erga amantee booddee immoo wantoota barbaachisan fakkeenyaaf wantoota gaa'elaaf barbaachisan guutuu qabdaa naan jette. Itti aansuudhaanis hiriyummaa waliin eegalle. Ji'a 6 bifa hiriyummaatiin erga waliin turre booda kanaan dura dubartoonni jireenya koo keessa turan ji'a 6 osoo hin guutin dura hin du'u turan. Dubartiin kunis ji'a 6 erga na waliin turtee booda deebitee dhuftee akkas naan jette. Lakki keessa kootti wanti tokko natti dhagahameera kanaafuu ati nama kootii miti naan jette. Yeroo kanatti baay'een aare keessa darbees aariidhaan waldaa koo keessaa ba'ii deemin jedhee kutaa kana booda dhagaa murteessaa inni ta'e kutaan jireenya kootii kan jiru namni tokko dhufee konfiraansiin sagantaa bilisa ba'uu qophaa'eera maaliif gara iddoo sanaa hin deemnee naan jedhe. Anis immoo akkas jedheen deebiseef. Egaa anuu tajaajilaa nama Waaqayyooti. Maalirraa bilisa ba'uun na barbaachisa ree jedheen deebiseef. Osoo nama kanaaf akkas jedhee deebisaafii jiru garuu keessa kootti gara iddoo sanaa deemuu akkan qabu natti dhagahamaa ture. Hafuurri qulqulluunis naaf mirkaneessaa akkasumas natti himaa ture. Tolee haa ta'uu hin deemnaa jedheen gara konfiraansii sanaa deeme. Gara konfiraansii sanaas ergan deeme booddee tajaajilaan guyyaa sana barsiisaa ture yeroo jalqabaatiif kan inni barsiise waa'ee kakuu ture. Keessattuu immoo kakuu yeroo dhalootaa jiru yookaan kakuu dhalachuuti. Yeroo inni kana barsiisuttis keessa kootti waa tokkotu dhufe. Yeroo dhaloota kootiitti ani handhuurri kootiyyuu kan awwaalame bosona Taanzaaniyaa keessatti. Maarree namni kunis barnoota isaa yoo itti fufu guyyootan 7 jiran kana keessatti kadhannaa akkamiituyyuu hin godhu. Kadhannaan ani godhus waa'ee kakuutii fi waa'ee gochaawwan hafuuraatii jedhe. Akkas jedhee barnoota isaatis hin eegale. Sana booda guyyaa 7ffaa sanarratti garuu isiniifan kadhadhaa jedhe. Gooftaanis eessumayyuu hin deemin gaaruma sanarra ture achuma irratti kadhachaa achuma bulaa ganama immoo gara konfiraansii kanaa kootuutii bira dhuunan jedhe. Garuu immoo gaara sanarra buluudhaaf wanti na gargaaru qarshii tokkoyyuu hin qabu ture. Kanaafuu bosonuma gaara sanarra jiran san keessa buluutu narra ture. Ni yaadattu haati koo waggaa 24 duratti kan natti himte sana dhugabaatiin ani isinitti haasa'e sana yaadattu. Haati kootis guyyaa 7 bosona sana keessa turteeti gara warra qoricha namatti hojjetanii san kan seenuu dandeesse. Anis immoo akkasuma guyyoota jalqaba bosonuma gaara sana keessa jiran san keessa bulaa ganama immoo konfiraansii kanarraa hirmaachuun narra ture. Maarree guyyaa 7 kana guutuu bosonuma sana keessa bulaa gaara sanarratti ganama barnoota kana ergan baradhee booda guyyaa 7ffaarra yoon ga'u egaa amma qophaa'eera. Namni Waaqayyootis naaf kadhatanan jedhe. Kadhannaadhaafis gara iddoo sanaa deeme. Namni sun maal akka inni godhe beektu? Keessa kootti barnoota kana akka hin xumurin natti dhagahama. Kanaafuu guyyoota 7 itti aananii jiran akkan barsiisuuf natti dhagahama. Sana boodan isiniif kadhadhaa jedhe. Baay'een aare. Gara mana kootti deebi'uudhaaf yeroon qophaa'utti gooftaanis akka hin deebine. Guyyaa 7 iddoodhuma sana bulaa amma siif kadhatamutti turina. Egaa amma naaf gale. Haati koo guyyaa 14 bosona sana keessatti deddeebi'aa turteerti. Hojii warra nama qoricha namatti godhanii sanaa argachuudhaaf jettee waa baay'ee gooteerti. Ammas immoo gooftaan isarraa bilisa na baasuu waan barbaadeef guyyaa 14f gaara sanarra kadhannaadhaaf akkan turuuf barnoota sanas akkan baradhuuf barbaadee ture. Maarree guyyaan 14 kun erga xumurame booda gara konfiraansii sanaatti deebi'een deeme. Iyyi sagaleetis hin jiru ture. Seexana bayi akkas ta'ii fi an kana fakkaatan ifannaan sagalee dhageessisan nagahaman ture. Anis kuni ta'uusaa yeroo dhabutti namichi kun humna hin qabu jedheen ture. Garuu immoo akkas godhe. Akkuma barnoota isaa xumureen harka isaa lamaan gara Waaqaatti diriirsee amma barnoota koo xumureera jedhee yaa Waaqayyoo bilisa isaan baasii qofa jedhe.
Sa'aatii kanatti garuu maaltu akka raawwate hin beeku. Teessoon duubaa irra taa'ee jiru sana irraa humni Waaqayyoo tokko darbatee fuulduratti na baase. Waggaa 10 booda tajaajilaan nyaachisaa ta'e tokko yookaan immoo raajiin tokko waltajjii jalatti kufee hafuurri hamaan keessaa bahaa ture. Sa'aatii 2 gubaa'een sun hundi anaaf kadhachaa ture. Kana yeroon isiniin jedhu garuu ani nama hin fayyinen ture jechuu koo miti. Garuu immoo kakuun cabuu qabu tokko waan tureef isa kana immoo cabsuudhaaf kan na barbaachisu abbaan hafuuraa tokko na barbaachisa ture. Namni sun naannoo sanarratti akka nama abbaa hafuuraa guddaati. Kanaafuu aboodhaan kakuun ani daa'ummaa kootiin keessa seenee ture sanarraa akkasumas sirna gaa'ilaa hafuura hamaa wajjin raawwadhee sanarraa narraa cabsuun isarra ture. Kanaafuu waggaa 10 booda kakuun sun jireenya kootirraa hin cabe. Kadhannaa sanaan booda garuu wanti uumame akkasi. Kiisii uffata kootii keessaa wanti tokko akka jiru natti dhagahame. Harka koos kiisii uffata kootii keessa yeroon kaa'u haala nama ajaa'ibuun handhuurri goggogeefii ture kiisii koo keessa ture. Waaqayyoos akka bilisa na baasee nan beeke. Bosona dukkanaa sana keessatti awwaalame kan ture hojiin hafuura hamaatii fi xibaarri kan irratti hojjetamee ture sana Waaqayyo achi keessaa kaasee handhuura koo kiisii uffata koo keessa kaa'e. Gara manaatis deemee handhuura sana gubuun akka narra jiru natti dhagahame. Isa qofas miti gara manaan deeme. Yeroon gara manaa deemuttis guyyaa 14 mana sana keessa hin turre. Garuu immoo deebi'ee gara mana kootti yeroon galutti waan tokko arge. Mana koo keessatti sireen ani irra rafu irratti bofti guddaan tokko inni du'e ciisee ture. Bofti kun yeroo daa'ummaa kootii sanatti bofa na hoosisaa turedha. Garuu yeroon argutti baay'ee rifadhe. Namoota naannoo koo jiran waamee waliin taanee bofa san baasnee gubu. Sana booda guutumaa guutuutti bilisan ta'e. Bilisa akkan ta'es immoo nan mirkaneeffadhe. Sana booddees wanti ani godhe dubartii kanaan dura na didde sana bira deeme. Egaa yaa obboleettii koo ammoo natti heerumuu barbaaddaan jedhe. Isheenis immoo turii irrattan kadhadhanaan jette. Erga kadhattee booddees immoo dhuftee tolee sittan heeruma naan jette. Gaa'ila keenyas waliin ijaarranne. Amma kunoo erga gaa'ila ijaarrannee waggaa 12 guute. Tajaajilli kootis guddachuu jalqabe. Egaa kunis erga raawwatee waggaa 12 darbeera. Isa qofas miti inni biraammoo inni baay'ee nama ajaa'ibu. Haati kootis erga gooftaa fudhattee hinoo amma yeroon dhuga baatii kana kennutti ji'a tokko guuteera. Yeroo isa sirrii ta'ettis dhuga baatii kana akka dhagahaa jirtu nan amana. Sababni isaatis immoo wanti hundumtuu guutuu ta'uu qaba ture. Wanti kunis guutuu ta'uu kan danda'u haati koo gooftaa Yesuusitti yoo amante akka ta'e nan beeka. Yeroo sanattis namoonni lafarra jiran hundumtuu waan Waaqayyo naa godhe dhuga baatii kanaan akka dhagahan nan beeka. Warri amma dhuga baatii kana dhagahaa jirtanis yeroon kun yeroo Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyoos namoota baay'ee bilisa baasuu waan barbaaduuf bilisa ba'uun kootis guutuu waan ta'eef akka ta'e nan amana. Haati kootis gooftaa akka fudhattuuf wanti ishee gaggeessaa ture tokko isa kana ture. Waaqayyoos immoo natti mul'isee haadha kootiin akkas gootee turte hojii akkasii raawwattee turte anaa fi maatii koo irratti jedhee yeroon isheetti himu isheen immoo akkamitti waa kana hunda beekuu dandeesse jettee ajaa'ibsiifatte. Anis immoo Waaqayyootu kana natti mul'isee jedheen itti himu. Amma immoo qalbii jijjiirrachuu qabdaa. Gooftaa waliinis araaramuu qabdaa. Wanta raawwatte hundumaaf Waaqayyo akka dhiifama sii godhuuf araara gaafachuu qabdaan jedheen. Haati kootis tolee ani garuu waa kana hunda kanan raawwadheef siif maatii koo gargaaruudhaafi jettee natti himte. Booddeerras haati koo gooftaa fudhattee ni fayyite. Akkuma isheen gooftaa fudhattee gooftaatti amanteen gooftaan ati amma bilisadha. Gara addunyaa hundaas deemtee dhugaanaaf baatanaan jedhe. Waraabbii kanas gara istuudiyoo kanaa dhufee akkan waraabamuuf gaafiin kan naaf dhiyaate sa'aatii sanatti ture. Dhuga baatii kootis karaa garaa garaatiin dubbadheen ture. Haala kanaan garuu karaa gadi fagoo ta'ee daa'imummaa kootii kaasee wantan keessa darbee yeroo bal'aa fudhadhee miidiyaa guddaa kanarratti dubbadhee hin beeku. Kunis immoo kan inni mul'isu yeroon kun yeroo Waaqayyo isa sirrii akka ta'e Waaqayyo wanta jireenya koo irratti raawwate namoonni baay'een akka beekan sa'aatiitti barbaadeen. Amma seexanni jireenya koo irratti karaa akkamiitiyyuu fi humna akkamiitiyyuu akka hin qabne nan beeka. Kanaafuu bilisummaadhaan waan Waaqayyo naaf godhe dhugaa bahuu nan danda'a.
Amma ergan gooftaa baree fi ergan gooftaa fudhadhee waggaa 23 guuteera. Waan tokko garuu dubbachuun barbaada. Humnaa fi aboo seexanaa akkasumas dandeettii isaa hunda argeera. Garuu immoo humnaa fi aboo Iyyasuus Kiristoosii akkasumas surraa qabeessa akka isaatii fi humna qabeessa akka isaa kan ta'e eessayyuu hin jiru. Yoo hunda namoonni baay'een akka baran kanan barbaadu isa kana. Tarii humna qabeessa kan fakkaatu hojii qoricha namatti gochuu, hojii xibaartuu akkasumas immoo hojii hafuura dukkanaa keessatti warri xaxamtanii jirtan inni dhuma keessan ta'uu hin qabu. Isa keessaa bahuu ni dandeessu. Sababni isaas humni isa caaluu jira. Seexanni isin sodaachisee dukkana sana keessatti akka isin hambisuuf hin ayyaminaa. Isa caalaa aboo fi humni Iyyasuus Kiristoosii kan caaluudha. Anaan Iyyasuus Kiristoos bilisa na baasuu erga danda'e eenyumaaniyyuu bilisa baasuu ni danda'a. Yeroo kanatti Afrikaa akkasumas biyyoota garaagaraa irratti hafuura hamaatiin akkasumas hojii dukkanaa keessatti xaxamanii akka jiran namoonni baay'een xaxaa akkasii kana keessa akka jiran nan beeka. Seexanni garuu yeroo kanatti lubbuu isaanii hacuucaa fi jeeqaa jira. Inni qofaa isaa isin jaalatu yoo jiraate Iyyasuus Kiristoosidha. Ammas warra gargaarsa barbaadaniif Iyyasuus Kiristoos dubbachaa jira. Dukkanaa fi gidiraa sana keessaa koottaa ba'aa. Gooftaan isin gargaaruu fi isin fayyisuu barbaada. Waaqayyo anaan kana keessaa waan na baaseef nan galateeffadha. Isinis immoo akka isin baasuuf hawwii kooti. Tarii ani bilisa ba'uudhaaf adeemsa waggaa 10 natti fudhateera ta'uu danda'a. Isin garuu Waaqayyo daqiiqaa muraasa keessatti isin baasuu danda'a. Tarii ani dhugaa bahuudhaaf adeemsi inni natti fudhatee dhugaa isa bilisa na baasu sana waanan hin beekiniif ta'a. Garuu immoo bilisa kan nama baasuu danda'u dhugaadha. Dhugaa beektuu dhugaanis immoo bilisa isin baasa. Inni biraa immoo wanti ani dubbachuu barbaadu ani jireenya akkasii kana keessa akkan jiru yeroon dubbadhutti. Namoonni baay'een amanuu hin barbaadan. Namoonni baay'een yookaan ijoolleen isaanii yookaan immoo ofii isaaniitii akkasumas namoonni dhiyeenya isaanii jiran hojii dukkanaa keessatti xaxamuu isaanii yoo arganidha. Dhimmichi kun dhugaadha jedhanii fudhachuu kan danda'an. Garuu dhaggeeffattoota koo ammas wanti akka isin na hubattan barbaadu tokko jira. Namoonni baay'een hojii hafuura hamaa kana keessatti xaxamanii jiru. Baay'ooliin isaanii waldaa kiristaanaa keessaa yoo ba'an, baay'een isaaniis immoo yeroo wal lolan akkasumas yoo aaraan ijoollee tajaajiltoota warri ta'aniyyuu karaarraa yoo goran ni argina. Kuni garuu kan nutti fakkaatu dargaggummaatu akkas isaan godha jenneetu yaadna. Yeroo baay'ee garuu namoonni haala kanaan yoo Waaqayyo irraa fagaatan dudduuba isaaniitirraa hojjechaa kan jiru hojiin hafuura hamaa akka jiru akkasiin hubattanan barbaada. Namoota hidhaa keessatti kan xaxaa jiru hojiin hafuura hamaa jira. Kanaaf Waaqayyo kan natti hime keessaa inni tokko warra jilbiiffatan namoota kadhataa akka kakaasnuu fi namoota hidhaa akkasii kana keessaa akka hiiknuuf barbaada. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos ofumaa isaatii hafuurri gooftaa anarra jira erga jedhee booda warra hidhamanii fi warra hacuucaman akkasumas warra booji'amanii jiraniif bilisummaa fiduufan dhufe jedhee kan dubbate. Kanaafuu ammas karaa garaagaraatiin beekamtiidhaafis ta'ee maallaqaafis ta'ee aboodhaafis ta'ee lubbuu keessaan seexanaa fi gidiraadhaaf kennaa warri jireenya akkasii kana keessa jirtan karaan keessaa ba'uu dandeessan jira. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos isa keessaa isin baasuu barbaada. Tarii warri dhuga baatii kana dhagahaa jirtan akkasumas xaxaa seexanaa kana keessatti warri argamtan daa'immaa keessaniitii egalee warri seexanni dhiibbaa isinirraan geessisaa ture kan akka gudeedamuu jibbaa fi hammeenya isinirratti facaasee amma immoo hidhaa dukkanaa keessa akka jirtan warri isinitti dhaga'amu hundi bilisa akka baataniif kadhannaan yoo isin barbaachise lakkoofsa bilbilaa kanaa gadi argitan irratti nuuf bilbilaa. Nutis immoo isiniif kadhanna. Itti aansuudhaanis ergaa dhaggeeffattan kana xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffadhaa. Sababni isaas kuni jalqaba waan hundaati.
Itti aansuudhaan garuu dhuga baatiin kun isin fayyadeera yoo ta'e warri dhaggeeffachaa turtan hundi nama biraatiin ni fayyada jettanii warri yaaddan namoota baay'ee akka bilisa baasuu fi dammaqsuu akka danda'uuf yoo kana amantan namoota biraatiif akka qooddaniif isinan gaafadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Itti aansuudhaanis kadhannaa daqiiqaa 2 itti aansee jiru kana akka kadhattaniif jireenya keessan akka haaraatti Yesuus Kiristoos waliin eegaluu dandeessu. Tarii viidiyoo kana ilaaltanii Gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu keessaniitti fudhachuu warri barbaaddan yookaan immoo jireenya cubbuu keessa deddeebi'aa warri jirtan gara Gooftaa fayyisaa ta'ee kanatti deebi'uu warri barbaaddan kadhannaan amma kadhadhu kana na booddee kadhachuudhaan lammaffaa akka dhalattan kadhannaan amma kadhadhu kana isinis amantiidhaan ana booddee irra deebi'aa kadhadhu. Yaa Waaqayyo Abbaa maqaa Iyyesuusiin gara kee nan dhufa. Yeroo kanatti ilmi kee Iyyesuus Kiristoos akkanaaf du'e akkanaaf ka'es nan amana. Cubbuu koo yakka koo hunda isaa naaf dhiisi. Yaa Waaqayyo Abbaa ilma kee gootee waan na simatteef sin galateeffadha. Maqaa Iyyesuus Kiristoosiin Aameen. Baga gammaddan. Yeroo kanarraatii eegalee lammaffaa dhalattaniirtu. Uumama haaraa taataniirtu. Dhaaltuu mootummaa bara baraas taataniirtu. Garuu immoo waan hafuuraatti kana booda guddachaa fi jabaachaa akka deemtaniif garee hafuuraatti makamuun isinirraa eegama. Barreeffamaa fi lakkoofsa kanaa gaditti barraa'ee jiru ilaaluudhaan hafuuratti akka jabaattaniif isin gargaaruu isa danda'u garee hafuuraatti makamaa. Yeroo gaarii.